duraan dursa maqaan keenyu eessarraa dhuftee waaqayyo lafa kanatti gochaa maal isii godhe? Maqaan koo Caalaa Tamasgeen jedhama. Kanan jiraadhu asuma Duwwaa Afuridha. Kanan dhufee garuu bakka biraadha. Waaqayyo waan guddaa naaf godhee lafa kanarratti gaafa sana kudharfanii facaasaa darbee jechuudha. Dudduuba kana taa'ee nan bu'an ture. Harmee koo tokko dhugaa baate turte iddoo kana dhaabbattee isheenis kintaarotii irraa fayyite jechuudha. Anas yaa waaqayyo yoo ati na fayyiste torbee irraa dhufee dhugaan baadhee dudduuba kana taa'ee nan bu'an ture. Baay'ee na dhukkuba gaafa mana fincaanii deemu gaafan karaa deemu taa'uu hin danda'u baay'ee mataa koos na dhukkuba ture. Baay'ee kintaarotii kanarraan kan ka'e dhukkuba biraa natti qaqayyara ture. Garaa koo kana keessa deemes dugda koo kan keessa deemes gara mataa koottis ol na bahee baay'ee na dhukkuba ture. Kana biraan immoo na dhiigas baay'ee dhiiga na dhangalaasa ture. Baay'ee narra ture gara waggaa 10 wayii kanaan irra kadhee jechuudha. Mana kee miidhaguudhaaf birrii hin qabu. Mana namaa hin jiraadhaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo gaafa sana achi isheen dhugaa baateen teessi baqqaan isarra nan fayya jedheetanii amanadhee mataa eetan nan bu'an ture. Achi booddee isheen dhugaa baatee xumurtee kadhannaan hin jammaree achi moggaama kana gara fiitii kanan ta'an ture. Afurra maan achiin irraa of hin beekun ture yeroo sanatti akkas baheen ture asumatti of argee jechuudha. Yeroo sanatti of hin beekun ture. Achi erga afurra maan narraa iyyee booda tarree kanarra nu dhaabanii jechuudha. Achi tarree maan tokko nu gaafachaa dhufanii ati maal taate maaltu si dhukkubadhanii raajii ebbaan tokko nu gaafatu ture. Achi maal taate ati naan jedhanii naan kintaarotiin na dhukkuban jedheen. Akka fayyitu fayyisaan gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef akka fayyitu namantaan dhiina naman hin jedheen. Dhuftee dhugaan baataan naan baay'ee waan hin sodaadhe nan bu'an ture boo'ichaaf itti deebisuu hin dadhabe jechuudha. Dhufee dhugaa nan ba'an jedheen. Achirratti ol baasanii waaqayyo si fayyisaa dhaqeetiif bishaan kanaan dhiqadhu bishaan kennaaf jedhanii yeroo sana dhaqee bishaaniin inni kadhee. Sagalee guddaan keessa caraan eegaluu keessa daf afur du'a sagalee guddaan caraan jedhu tokko lama sanumaa keessa out hojiin kee diigameera bilisa nasaa ilillee galataa dhamalo Yesuusiif. Kam si godha? Karena bukus roti. Ras bukus. Nal kesur ku. Roti na ruku. Taruh suku ba? Istiru gabata. Mami kesur ku berkabi. Turir. Mamta. Waggaa kudhanii ol. Waaqayyo fayyisaadha. Amen. Harki dhukkuba kintaaroti fuudhu. Inni nama fayyisarra si keessaa bidda wayii si keessaa fuudhu. Bishaan dibataa kennaaf hime dhaqee dhiqadhu bishaan tibeetitti ammoo sirraa bada. Galataan jettani waaqayyoodha maal jabeessaa dha. Seenaan kee mudaa hin qabu dheeraa dhawa. Gaafree qatte kamsi godhe bishaan maatiin. Na guba ture amma waa tokko na dhiise. Si dhiiseera. Dura si guba ture. Gaafa bishaan dhiqattee kaatee deebite. Na dhiitee ifaa gadi na wayii ture amma hin jiru. Amma hin jiru. Wow! Mashaka borra la basya. Waggaa kudhanii gadi beetaara amma garuu gaafa inni kadhu hin jiru badeera jedhe. Sirraa sabadu abbo. Maal harkee ol kaafadhaa narraa badeereedha. Tokko lama maqaa Yesuusiin. Sadumaa waan isaan beeku namoota baay'ee waaqayyo irra fayyina addaa fideera. Dhuftee dhugaa maataa irraa kaasee sirraa badeera dhiitisas baay'ee gadi bee ture. Baay'ee gadi beeta. Waggaa kudhaniif. Si dhiigayu. Si gubas. Taa'uu danda'u gaafa deemu na dhukkuba. Waaw maaloo gooftaaf bilillee galata laddame Yesuusiif. Harraa kaasee iyya sokkeera toshi waggaa dheeraa rukutameera. Biliisa hin jiru. Ilillee jiru jabeessaadha. Inni na gubus inna sii gadi na bahee na dhidhiita'ee tures yeroo sanatti narraa badee jechuudha. Sabni kana dhageessan ulfinni isaa kan waaqayyooti. Ilillee guddaa fooricha guddaa waaqayyoof ammallee. Tole dhibee kintaarotii kanaan waggaa 10 fi isaa olitti rakkatee taa'ee dhibeen kun yeroo akkamitti gaafa si jammaru immoo akkamsi godha? Turee guyyaa tokko hin babbada
guyyaa tokko baay'ee mana cannaqachuudha. Taa'uu hin danda'u, deemsa illee hin danda'u, bakka dhaabachuus hin danda'u. Gaafa mana fincaanii dhaqu baay'ee na cannaqachuudha. Mana fincaanii dhaquudhaaf baay'ee rakkadha bakka achi keessa taa'an tura mana fincaanii keessa baay'ee gadi ba'ee waan na rakkisuu fi bakka baay'ee na dhukkubachuudha. Mana yaalaa dhaquudhaaf humni kee hin danda'u mana namaa hojjettaa waggaa 10 garuu dhibee kana baay'ee ittiin cannaqamtaa? Baay'ee na dhukkubee bakka kana biraan al tokko bakka natti fooyya'aa al tokko immoo baay'ee mana dhukkubachuudha. Amma waaqayyo na fayyisee kanaaf saba waaqayyo. Mallee waaqayyoo filillee guddaa isaa fida. Dhibee kintaarotii waggaa 10 fi isaa ol ittiin rakkattee dhibeen kintaarotiin kun gasi ba'aa si dhiigaa mana fincaanii dhaquu hin dandeessu taa'aa turuu hin dandeessu deemuu hin dandeessu baay'ee ittiin rakkatta. Baay'ee mana dhukkuba bakka baay'ee na rakkisee ture waaqayyoo garuu na fayyise. Ergi lafa kana dhuftee guyyaa gaafa lafa kana dhuftee namni dhibee kintaarotii irraa fayye nama kan biraa dhugaa ba'aa jira. Anis waaqayyo na gargaara torbee irraa dhufeen dhugaa ba'aa jettee namni waaqayyo raajii eebbaanis sii kadhatanii bishaan kadhataa lafa kanaa sii kennanii akka ittiin dhiqadhu jedhanii dhiqattee kaatee yeroo ammamii gidduudha kan itti fayyite. Yeroo sanatti inni nadhii ta'ee ture gaafa naqee bishaan sanaan dhiqadhu inni gadi na ba'ee ture yeroo sanatti ol deebi'e. Yeroo sana ol deebi'e jechuudha. Yeroo sanatti narraa badee. Dinqii kana kan dhageessan ulfinni isaa kan waaqayyootiin illee guddaa fooricha guddaa waaqayyoof fida. Ergi guyyaa gaafa sana bishaan namni waaqayyo raajii eebbaa irratti kadhatanii sii kennanii ittiin nattee dhiqattee dhibeen kintaarotii waggaa 10 gadi bu'ee si rakkisu yeroo suma ol deebi'ee amma ergi sii kadhatame torbee 2 isaa ol fixeera. Ergi guyyaa gaafa sanaa dhibee waggaa 10 kintaarotiin sirra hin jiru amma dhibba nagaa keedha hin teessaa hin deemtaa mana fincaanii yeroo fayyadamtus hin dhukkubu. Waa tokko iyyuu akka barbaade halkan illee gaafa rafuu akka barbaade ganama kan obbara jechuudha sagni qe'ee rafuu durbii yeroo rafee ka'ufa hirriban qaban ture bakka asiif achi nan gaggalaa bakka baay'ee waan na dhukkubuuf Si guba waan ta'eefi waan na gubuufi rafeellee boqonnaan argadhu jechuudha baay'ee waan na cannaqu. eegasitti sii kadhatame garuu boqonnaa argatte. Ergasii akka barbaade rafeen bulaa waa tokko iyyuu amma fayyaa. Isa boqonnaa namaa kennu ilma waaqayyoof ilillee guddaa isaa fida. Gooftaan si eebbisu dhuga baate kan biraa qabadhu kottu noori.